Ashama kam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanalii kiyyaa hundi teessoo nagaa keessanii nagaa kiyya waaqeenyaa galatu kun guyyaa haaraa kanas wanta baay'ee tokko isin fayyada isin gargaara jedheetii yaada isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Guyyaa haaraa kana immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti akka intarneetii ariifataa ta'e argachuuti akkaataa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan baay'een keessan karaa keessaadhaan imoon Dubaay irraa nuuf hojjetaa hin jiru akkasumas immoo biyyoota Arabaa garaagaraa keessaati namoonni baay'een keessanii gaaffii gaafatanii jirtu jechuudha. Egaan imoos ta'e WhatsAppii intarneetii kamiyyuu ennaa fayyadamtanii kasin jalaati citu sababoota garaagaraa ni jira sana hundumaa furmaata kan ta'utti danda'u isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Egaan baay'een keessan karaa imo ennaa nama wajjin haasoftanii isin jalaati citu akkasumas immoo ergaa garaagaraa karaa WhatsAppii ennaan ergitanii sirriitti kan isiniif erguuti diduu sababni isaa egaa intarneetiin biyya keessaati isin jiraattanii wanta kana wajjin innaannitti konneekti ta'uutii didduutu jira jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf Dubaay keessatti imo wantoonni akka WhatsAppii garaagaraa kana baay'ee hin eeyyamaman jechuudha keessumatti imoon jechuudha. Kanaaf dirqama wanti nuun gochuuti qabnu VPN fayyadamuu qabna yeroo garaagaraa egaa VPNota adda addaa gosa garaagaraa isiniif qabadhee dhufeetii isinitti agarsiiseetiin ture baay'een keessan isitti gammadanii jirtu jechuudha. Egaan haa ta'uyyuu malee wantoota garaagaraa yeroo garaagaraatti egaa wantoonni haaraa ba'aa deemu waan ta'eef nuunis immoo teknooloojii faana bu'uudhaan wantoota haaraa ta'an kana appilikeeshinoota haaraa ta'an kana fayyadamuun baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedha. Sababni isaa siistemiin tokko innaa cufamu siistemiin haaraan tokko immoo banamaa waan deemuu fi nuuni egaa siistemoota garaagaraa gaggeeddaruudhaan itti fayyadamuutii qabna waan ta'eef guyyaa haaraa kana egaa VPN ajaa'ibaa tokko haala salphaa ta'eetiin kan hojjetu garuu sirriitti sarvarii gaggaarii kan of keessaatii qabu akkasumas immoo egaa baay'ee tokko intarneetii keessan kan saffisa isaa isiniif dabaluun isiniif qabadheetii dhufe jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha viidiyoo kana ammoo laayik godhaan isiniin jedha. Egaan VPN appilikeeshinii kana lafti isin argattanii karaa lama buufachuutii ni dandeessu. Inni jalqabaan karaa Telegram channel kootii namoonni baay'een fayyadamaa jirtu niin beeka kunooti Telegram channel koo jala isiniif kaa'ee waan jiruu fi salphaatti daawunlood godhachuutii ni dandeessu. Maqaan Telegram channel kootii OTS Elsay kan jedhudha jechuudha. Inni lammaffaa karaa salphaan immoo viidiyoo koo jalaatii buufattu jechuudha. Barreeffama viidiyoo kootii irra tuquudhaan description jala isiniif kaa'ee waan jiruu fi achiin galtanii daawunlood godhattu. Fakkeenyaaf akka kanatti ennaan isiniif baaseeti jedhu ennaa viidiyoo tokko bantanii ilaaltan jechuudha. Jala kanarraa ashama akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtu. Barreeffama viidiyoo sanarra inni tuqxu jechuudha. Kunooti akkuma agartanii barreeffama viidiyoo kanarra tuquudhaan salphaatti azalaatii diskiripshinii jedhama iddoon kun waan ta'eef azalaa aappii as tuquun buufadhaa jedhee isiniif barreeffamee ta'a. Saniin booda liinkii kana innaa isin tuqxan gara weebsaayitii kootii isin geessa. Weebsaayitii koorraa salphaatti wanta daawunlood godhachuutii barbaadan kamiiniyyuu buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Kunooti egaa akkuma agartanii barreeffamee kan isiniif taa'udha jechuudha wanti hundi isaa. Kanaaf azalaatii kunooti addanarra tuquudhaan salphaatti daawunlood godhattu jechuudha. Kanaaf amma gara barnoota keenyaatti ni deebina jechuudha. Egaan jalqabaa keessoo appilikeeshinichaa gaafa bantanii kana fakkaata jechuudha. Saniin booda jala kanarraa egaa accept kan jettu kana ni tuqxu jechuudha. Accept kan jedhu kana innaa isin tuqxanii garanadha jechuudha kan inni isin fidu. Saniin booda kunooti haala kanaatiin sekendoota 3-4 booda ofii isaatiin gara keessaatti isin fida jechuudha. Kunooti akkuma agartanii egaa naaf baneeti jira jechuudha. Egaan autoodha jechuudha yoo barbaadanii auto directly connect gochuudhaaf ni dandeessu jechuudha. Haalli itti fayyadama isaatii baay'ee tokko salphaadha inni isiniin jedheetiin jira jalqabarratti. Kanaaf isin al tokkootiif auto kana innaa isin tuqxanii jala kanarraa connect kan jettu jirti jechuudha. Kunooti akkuma agartanii connect innaa isin tuqxanii salphaatti kunooti directly connect isiniif ta'a jechuudha. Uumaa waa tokko cinqii tokko isiniin fidu ganaa barbaachuu sarchii garaagaraa jechuu uumaa waa tokko isinitti rakkisu jechuudha. Kanaaf kunoo gubbaa kanarraa kan connect ta'uu isaa kan isinitti hin beektanii mallattoo qulfiidhaan isiniif kaa'ee jechuudha. Kunooti akkuma agartan mallattoo qulfii kan isiniif kaa'ee jiru yoo ta'e directly wanti kun walii wajjin bilbila keessanii wajjin connect ta'eeti jira. Amma gara barbaadan deemtanii intarneetii yoo fayyadamtan imo yoo namaaf bilbiltan WhatsAppiin yoo namaaf bilbiltanii karaa kamiyyuu yoo deemtan isiniin didu jechuudha. Sababni isin diduuf tokko hin jiru. Dhibbaaf dhibbatti naamanaa ofii kiyyaasitti fayyadameera akkasumas immoo namoota biyya Dubaay jiran Saudi Arabiyaa keessa jiran iddoo garaagaraa jiranii bilbilee gaafadheera hunda isaaniifuu hojjeteera jechuudha. Namoota irratti teestii godhe kanaaf baay'ee tokko appilikeeshinii ajaa'ibaadhaan isiniin jedha. Kunooti egaa gubbaa kanarraa sarvarii gaddirachuuti yoo barbaadan biyyoota garaagaraa gaddirachuuti yoo barbaadan kunooti as tuquudhaan salphaatti kunooti biyyoota hedduu jira jechuudha. As keessa Neezerlaandiin ni jirti, Jarmanii ni jirti, Firaansiin ni jirti, Itaaliin, Switzerlaandiin ni jirti, Yuunaayitid Kingdom ni jira. Wantoota barbaadan as keessaatii filachuu ni dandeessu sarvarii isa bareedaa ta'e. Kanaaf baay'ee tokko appilikeeshinii ajaa'ibaadha. Aappii kanatti fayyadama namoota biroof illee sheerii godhaan isiniin jedha. Warri isiniif hojjete hundi keessaniyyuu keessumattiyyuu warra Dubaay jirtan hunda keessan baay'ee tokko isin fayyada viidiyoon kun.
Kanaaf egaa appilikeeshiniin guyyaa irraa kana isiniif qabadheetii dhufee kana fakkaata jechuudha. Akkuma sila isinitti hime immoo linkii isaa Telegram channel koo jalaa fi akkasumas immoo description box irraa ni argattu waan ta'eef achiin galaatii daawunloodii godhadhaan isiniin jedha. Egaan yeroo taanu deebinee galagarrutti nagaan naaf tura. Isinan jaaladha, isinan kabajaa. Bye bye.